بسم الله الرحمن الرحيم مقا ربي تنجل قمنا كون سينا أبا بكريت وبليان كينيا سينا أبا بكريت توكو لما إيجا جدامي أما كتا جعفر رجرا كون جلقبا كتا جعفاتي كربين كتا جعفا كان ولتنو قبي الحمد لله رب العالمين وبليان كينيا أكم جرتان نجا baga rabbiin har'aas isin ga'e isiniin jecha warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godha, viidiyoo kana immoo laayik, koomentii fi sheer godhaati obboleeyyan keenya biraan nuuf gaa isiniin jenna. Egaa kun kutaa ja'affaati. Kutaa takka lama sadii afur shan jennee har'a kutaa ja'affaadhaan walitti deebinee jirra fedhii rabbiitiin. Jalqaba maali gosa yookaan sanyii abbaa bakrii dubbannee xumurree, maqaa abbaa bakrii dubbannee xumurree, ammallee duuba har'a kan dubbachuudhaaf deemnu fi islaamawuu abbaa bakrii dubbannamee akkamitti islaamawee, yeroo kam islaamawee, akkamitti islaamawee waan jiru dubbannaa yoo rabbiin jedhee. Kanaaf hanga xumura viidiyoo kanaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Zikruu bada islaami waa'een jalqabaa islaamummaa isaa dubbachuudha. Kanuma gaditti akka nu hordoftan isiniin jenna. الربيعة بن كعب قال كان إسلام أبي بكر شبيها بالوحي. إسلامون أبا بكر دا وحي الأول اتفقات دوبا، وحي الأول اتفقات جتشون أكوان وحي سميد آدفه أماني إسان جريت جتشودا وحي جتشودا. إسلامون سا أكوان وحي سميد آدفه أماني إسان جريتي جتشودا. من السماء يجون سمير كوان دفيت يجوبا ما ولين هاترو. وذلك أنه كان تاجرا بالشام. أبان بكري أكما بيكمو دران نقادي تري غرا شام ديما تري شامي في مكة جدو ديما تري. إني نما مكة إني مكة وقوتو نما مكة جرات وقوتو dhalataa makkaa hogguu tahuu bakkinni immoo irraa mi'aan yookaan meeshaa fidaa ture eessaa shaamii jechuudha. Naggaadee ture akkasi jechuudha. maashaa Allah akkasi fara'aa ru'yaa bakki dubbiidhaaf duuba akkamitti akka amanee jalqabni amanuusaa manaama tokko argee jedhan gaaf tokko. osoo ergamaan keenya hin ergamin duratti manaama tokko arkee jedhan. fara'aa ru'yaa faqassahaa calaa baxiiraa. namicha baxiiraa jedhamu tokkotti odeessee, namichi baxiiraa jedhamu kun shaam jira, nama shaamiiti inni. haaya shaam jira. abbaan bakrii manaama argeeti duuba baxiiraa ka jedhamu inni raahibeedha. بحيرة رواحبي بحيرة نما جدا متهم راهب يوكا راهب جتشون أكا لغا فانا رباتي مال جتشودا. راهب ما جتشون أكا فانا رباتي ربز النساء واتخاذ الصوامع جن. تلا وكاو هذا منافو تشودي سودا jaartirraa fagaatanii fuudha dhiisanii kalawaa jaaratanii qophaa bahuudha jedhan. haaya kunis raahibee jedhama. karaa takkaan immoo kanuma maanaa kanaan galuu arraahibu jedhan molossee jechuudha. raahibee jechuun molossee. raahibeen kuni zamana duraa ture, nabiyyii keenyaan duratti ture, warra kitaaba injiilitti amanaa ture jechuudha. qeesii jechuudha. qeesii ammaa osoo hin taane kan kitaaba duriitti amanan akka kitaabni san gabbu'etti kan amanaa ture akka ammaatti molossee jenna.
haya arraahibu raahibee jechuun je almutacabbidu ibaadaa gochuudha fi sawmaacatin goojjoo jaaratanii minan nasaaraa inni sunuu nasaaraarraa ka ta'e dur haya yatakallaa an ashgaali dunyaa shaagala duniyaarraa achi bahuudha qophaa bahuudha ammallee duuba zaahidan fiihaa duniyaarraa dantaa dhabuudha duuba muctazilan ahlahaa nama duniyaatti dhidhiyaatu saahibuu dhiisanii qophaa bahuudha jedhaniin duuba haya duuba kanaani raahibee jedhaniin walumaa galattuu raahibee jechuun molossee jechuudha amma ma'anaa raahibee jechuu barree akka yeroo ammaatti molossee jedhaniini garuu immoo ergamuu nabiyyii keenyaatiin duratti nama kitaaba injiilitti amanuu osoo qura'aanin dhufin duratti injiil dhugoomsee goojjoo ijaaratee goojjoo san keessatti rabbi gabbaraa haadha manaa fuudhuu dhiisee rabzu nisaa'i wattikaadu sawaamici akkuma jedhan dhalaa ofirraa dhiisanii masjida galuudha qophaa ba'e rabbii isaa gabbara ibaadaatti jajjabaata duuba amma yeroo keenya ammaa kana immoo duuba molossee jennaan duuba haya duuba obboleeyyan islaamaa abbaan bakriidha manaama argee jenne manaama kana argee raahibee tokko jira manaama kana gaa namoo waa beekutti himataniimi namichi rabbi gabbara akkaan bahiiraan kun bahiiraa namni jedhamu kun akkaan rabbi gabbaraa ilmii tooraatillee ni beekaa ilmii hundaatuu ni beekaa kanaaf maqaansaa bahiiraa jedhama bahiirani raahibi innuu achumaanuu molosseedha inni immoo haya faqaala lahu molosseen sun ni jeeni min ayna anta eessaati ajeen abbaa bakriitiin ati eessaa jeen faqaala min makka ani makkarraa'ii jeen faqaala min ayyihaa makkarraa'oo akkamii shanyiin kee maali akka waan jeeti gosa kami akka waan jeeti qaala min qurayshin an qurayshiirraa'ii jeen duuba abbaan bakriidha an qurayshiidha jeen duuba hojiin kee hoo maali maal hojjettaa biyya isaa dhaggeeffatee gosa isaa baree hojiin kee hoo maali maal hojjettaa jennaan duuba qaala taajirun jennaani an naggaadeedha nin naggadaa je qaala in sadaqa allahu ru'yaaka فإنه يبعث نبي من قومك أجين مناما أتمت كنا يرب نقاقده غنا دوبا نبي تقو ترقمو دافتها إذن كيسا أجين من قومك تكون وزيره في حياته وخليفته دوبا تمو اتعانا ساتاتا إيغمو إني دوي من بعد وفاته eeganni du'e immoo khaliifaa yookaa bakka bu'aa isaa taataa jeen duuba faasarra zaalika abubakriin akkasit duuba abbaan bakriidhaani gammade fi nafsi of keessa gammade hattaa bu'isa nabiyyu sallallahu alayhi wasallama hanga ergaan rabbii ergamutti duuba fajaa'ahu akkasit duubaan ergamaadha jee fajaa'ahu ergaa rabbiitti dhufe abbaan bakriidha faqaala yaa muhammadu يا إرجع ربي ما الدليل على ما تدعي نبي ما خيرتي ما لرجانجين قال الرؤيا التي رأيت بالشام هايا مناماتي شامتي أجر تسني رجانكيا مناما قافتو سني جدوبا ما شاء الله أمانو الأبدي ما بام بكري راجع جدوبا هايا رأيت بالشام فعانقه دوبا أبان بكري أرجما تدونغتي جلقلي غتيتي يوكا مورما جلقلي معانقا قدي وقبل دوبا أبان بكري ندونغتي بين عينيه إجاي سالمان كان جدو ندونغتي نغمد دوبا وقال نجي أتشبودان أشهد أن لا إله إلا الله akka gabbaramaan takka hin jirre rabbiin malee ragaan bahaa wa ashhadu annaka rasulullah ati erga rabbii ta'uu ragaan baha jedhe bo alhamdulillahi rabbil alamin
duuba dhiirti akkasitti gizee dhugaa agartee ni fudhatti jechuudha. Dhiirti gizee akkasitti dhugaa agartee ni fudhatti ni qeebaltii. Nuti har'a ragaa meeqa gurraan dhagahaa meeqa ijaanis argaa akkasitti iimaana irraa fagaannaa. Duuba namoota hedduutu kijibsiisee saahireedha fa'aa jechaa turanii kun sihiriidhaan malee kun nabiyyummaa mitii jechaa turanii. Abbaan Bakrii immoo akkuma dhagaheen bira hin dabarre ragaa bira hin dabarre akkasi duuba itti amanee gariin fa'aa guyyaa takka qofa itti amanee akka Waliid bin Mughiiraadha. Guyyaa tokko amanee cimee eega guyyaa tokko amanee booda irraa garagalee kun falfala jedheen. Kun falfala nama beekaa jeen duuba akkasi guyyaa tokko amanee irraa garagalee akka Waliid bin Mughiiraa fa'aa ni jira. قال أبو بكر رضي الله عنه دوبا أبان بكر لا أقسمني جئ وما بين لابتيها أشد من سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي جدوبا لابتيها جتون غار لما غرغدا جرجن غار لمان وان غار لمان مدينة جدو جرورا إسلامو خيان غافتو إسلاماويتو ergaa rabbii gammachiisee jee duuba akkasitti duuba gammachuun ergamaadhaa itti fufe jechuudha. Ni gammadee isaan lachuutuu ni gammadanii duuba ergaa rabbii aybeessaa turan jechuudha. Gaara lamaan madiinaa tokko jira akshabayni awlaabatayhaa jee duuba adiida takka keessatti ni jira. Aayishaa irraa odeeffame rabbi siirraa haa jaalatu. عائشة مال جتي حديثة قالت خرج أبو بكر يريد النبي صلى الله عليه وسلم قابتك أبان بكري جتي أبان قوني بي إرقى ربي برديمو حملات بي وكان له صديقا له في الجاهلية أكما إسلام الناكي ستي شريكة رن جاهلية ستي اللي ولججبودا وللشريكة رني جتدوبا فلقيه Abbaan Bakriidhaa duuba ergamaani qunnamee deemeeti Abbaan Bakriidhaa ergamaani qunnamee duuba yaa obboleeyyan Islaamaa faqala yaa Abal Qaasim yaa Abbaa Qaasim ilma takka Qaasim ka jedhamu kabargaan rabbii jarri kuffaaraallee Abal Qaasim jedhaniin duuba muumintoonni boodarra yaa Rasuulallah yaa Nabiyyallah jedhani yaa ergamaa rabbi jedhanii yaaman. Ammoo warri amantaa keenya kanatti namanne Abal Qaasim jedhaniin faqattu min majaalisi qawmika wattahamuuka bilcaybi duuba yaa Abal Qaasim jeen Abbaan Bakrii guyyaa sani namanne akkuma isaan yaaman jedheeti yaama duuba faqattu min majaalisi qawmika taa'icha ummata keetiinan dhabee jeen duuba wattahamuuka bilcaybi si shakkanii si aybeessanii li'aabaa'ihaa waadiyaanihaa kanat amantiisii xiqqeessitu amantiidhaan duuba amantii isaan qabatan abboota isaanii tiini nu aybeessa jedhanii si himatanii jeen duuba faqaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallama ni jee duuba ergaan rabbii inni rasuulullah an ergaa rabbiiti ergaa rabbii dhugaasanii ad'uuka ilallaahi azza wajalla gara rabbi gabbaruuttin siyaama duuba da'waa isaanii fixate falammaa faraga rasuulullah sallallahu alayhi wasallama ogguma ergamaan dubbii isaa xumuree fixatu rabbiin dhugaan gabbaramu allahaadha ani immoo ergamaa rabbiiti ogguun ni jehu duuba maal jedhee Abbaan Bakriidha womaa bayin duuba akkasitti ni amanee xumurarra akkuma hadiisa reefuu dubbannee Abbaan Bakrii illee ni dhugoomse wamaa bayna al-akshabayni aktharu minhu suruuran biislaami Abii Bakrin haaya waan gaara lamaan madiinaa jidduu jirurraa islaama'uu kiyyatu abbaa koo gammachiisee jette duuba خرجه الحافظ أبو القاسم هايا لابتين أو الأكشبين كجنة غارا غرغدا لما كجنة دبن ريفومو هايا الأكشباني جبلا مكة غارا لما يوكا تب لما غرغدا
makkatti argamu waminhu laa tazuulu makkatu hattaa yazuula akshabaaha makkaan hin deemtu akkuma jedhamee jiru hanga tabbi yookaan gaarri san gurguddaan san deemutti makkaan hin dhabamtu akkuma jedhanitti jechuudha duuba. Haaya hadiisa ummu salamaan odeessite keessatti ummu salamaa jechuun jaartii yookaan haadha manaa ergaa rabbiiti. Haaya qaalat kaana abuu bakriin abbaan bakriidhaan tahee akkin itti amane hogguu dubbattu abbaan bakriidha saahiba ergamaadha ni ture jetti duuba. falammaa bu'itha sallallahu alayhi wasallam hogguma ergaan rabbii ergamu inxalaqa rijaalun ma'a qurayshin ummanni qurayshiidhaan deeme alaa abii bakrin gara abbaa bakriidhaan deeman faqaaluu yaa abbaa bakrii jedhaniin inna saahibaka saahibtichi kee haadaa saahibtichi kee kun qare janna jedhan jinnii ta'ee jedhaniin jinniidha dur nama amma jinnii ta'ee saahibni kee jedhaniin namuma fayyaa kana jinniitti deebisuu gartanii namni ogguu namni isaa waliin akka fedhe ta'uu didee ogguu namni karaa haqaa qabatee dhugaa namatti hime namni maqaa biraa namaa baasa nama jijjiiree maqaa baasa shororkeessaa faa jedhanii shanee faa jedhanii maarree jedhanii akkuma amma deemaa jiru kanaga ammuma maqaa tolchanii bocanii soqanii asisanii baasanii saahibtichi kee jinnii ta'ee jedhaniin duuba. haaya mee haa dhaggeeffannu duuba. haaya qaala abuu bakri wamaa sha'anuhu maali haallisaa akkamitti jeen qaaluu huwa dhaaka yad'uu fil masjidi masjida keessatti duuba rabbi kadhata yad'uu jechuun gara biyya yaamaa jedhaniin daawaa godhaa masjida keessatti ilaa tawxiidi ilaahin waahidin gabbaramaa tokko qofa gabbaraa jedha jedhan wayazuucumu annahu nabiyyun annabiyyi dhallee ofiin jedhaa jedhaniin. haaya isaan 360 gabbaranii beeka muka 360 gabbaranii maqaatti baasanii ergaan rabbii immoo tokkichuma allahaa gabbaraahi jedhan saniif tokkichuma qofa yaammadha yookaa'uu gabbaraa nuun je'aa jedhan. faqaala abuu bakriin abbaan bakrii dubani jedhee waqaala dhaaka akkasuma je'ee hiijeen qaaluu na'am huwa dhaaka fil masjidi yaquulu kunooti masjida keessa gaafadhu jedhaniin faaqbala abuu bakri ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallama duuba ergaa rabbii irratti ol seenee ulaa dhadha'ee aya ogguutti mul'ate qaala lahu abuu bakri yaa abal qaasim malladii balaganii anka ummannoo akkasiin jetti dubbiin maal fakkaataa jeen qaala wamaa balagaka maaltu si ga'ee anni waa'ee koorraa maaltu si ga'ee yaa abbaa bakrii jennaan qaala balaganii annaka tad'uu litawxiidillah gara rabbi qofa gabbaruutti waamtaa wazacamta sobee je'asiin je'anii annaka rasuulullaahi an ergaa rabbiiti jetta sin jennaan faqaala annabiyu sallallahu alayhi wasallam na'am yaa abaa bakr dhugaadha dubbii yaa abbaa bakrii إن ربي عز وجل جعلني بشيرا ونذيرا ربك يا جمتشيسا نقولي ديننا لنا نقولي صداتشيسا في جمتشيسا جتون جنة عن جمتشيسا عذاب عن صداتشيسا وعلى ما نرجمي جتودا وجعلني دوبنا نقولي إرجمانا نقولي رسولنا نقولي هايا دوبا إرجع ربي نجدي وجعلني دعوة إبراهيم هايا بنبي الله إبراهيم اللي ربين سببانا قديجي نبي الله إبراهيم تكاو كدا نبي الله إبراهيم أمة مكة كنا كدتي رقان كيا أكسنا قديجي بيوكاو كدا نبي الله إبراهيمين kadhate qeebalamee je duuba kanaafuu sababaa tahe jechuudha. gaaf tokko nabiyyallaahi ibraahim dhaabbatee du'aayii godhee jiran kadhaan saadhaa suuratul baqaraa aayata 100
دمي سقال رلالدا مالجي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا يا ربي كينيا يا موامري كينيا وابعث فيهم ورمكا خنا خيست إرجي رسولا منهم إرجا إسان الراته كبية براهن تينكا مكما كيسا قريشيرا مكما خيسا يا ربي إرجي جريتي نبي الله إبراهيم ربي كرتي تري سببا قبلتي دعاء نبي الله إبراهيم ربي نقول إيجي نبا بكريتين جتشو دوبا وأرسلني للناس جميعا قربي هنداتنا إرجي هايا جني في نمتو إرجم جتشو دوبا قال له أبو بكر نجي أبان بكري والله ما جربت عليك كذبا والله تكاثرت صبتك الليل رتنا قري وإنك لخليق بالرسالة آتي إرقما لأمال تاوجين إرقما تاو قبداو نمال تاوجين لعظم أمانتك أمانا إيقاتشو خيتي جتشا باي أمانا إيقاتا وصلتك لرحمك رحمة متنفتا فرالين فبتا جين وحسن فعالك هجي اللي نتولكتا هجي فوقتا سرتنا قريجين هايا فأنا أبايعك أنا الراوك نوادين سقراجين فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إرقامان الكساني باللسيفي حركة تكني فبايعه دوبا إرقامان رافات دي قد أبان بكريدا وصدقه إساني لقومسي وأقر دوباني مركنيسي أبان بكري أنما جاء به الحق ونرقمان التنف اندي حق جين دوبا وني دبين يو رقا برچا ديمتي وانما فرچيفتو اچو دوبا دوبا أبان بكري أكسد كيبالي أكسد دوبا بعلمني سيني أبان بكري دا حين دعاه وقلني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قرى إسلام النار خرجه ابن إسحاق دوبا أبليان كينيا ورين channel كناف حاريتاتا سبسكرايب نوف قدا فيديو كنمو لايك كومنتي في شير قداتي أبليان كينيا بران نوف قا إن شاء الله كتات وربفاتي ننقربين ولتنو ديبسو إن شاء الله ربين نجانو هاقدو نما دقفتي وللرافية دم ربنو هاقدو إسنين جنة